jedhee yaada gabaaleedhaa mukiin dallawaa maashitiya yaada gabaaleedhaa mukiin dallawaa sitti na kaasee akka walii arrawaa maashitiya sitti na kaasee akka walii arrawaa Habibu Ayyuu sagalee qabu ii akka dubartiin aanjeeti maayikiin akka abuuta beeke namichi ajaa'iba wayiiti kan leenjisaan kenna kun gaafin lammaffaan osoo birri miliyoona 100 sii kennina abiyyiin deeggari jedhanii akkam gootaa gaafii ajaa'ibaatu michuu baay'een qabaa lixa biiftuutirraa dhaamsa koo gahiini Oromoo tamaraa yoo lubbuun jiraanne turruunlee wal garraa sirbaa caaluu beekamu sirbaa caaluu kanatu na sirbisiisuu baatte beektaa sirbuu miti isuma hanga ammaatitti obsee dhaggeeffachuu hin dandeenye. Kuma 100 fudhatanii miliyoona takkaa hin geenye beeku. Fudhatanii sirba isaaf baasaa jiranii osoo carraan akkasiisu si mudatanii ati mootummaa kanaaf sirba ni baastaa. Mee akkamitti yaadate akka gara geejjitti? Kummaa tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Gaafa guulaa nu guulchisa gaafa duulaa nu duulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekatan guyyaan beekatu. Aishama harka fuuni daawwattoota keenya kabajamtootaa fi warreen maatii Push 5 Show jalatti argamtan hundi keessaniyyuu har'a bakka itti argamu jechuudha mana rifeensaa kanatti argama maaliif yoo jettan artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa Habibu Ayyuu wajjin qophii addaa waan qabnuuf jecha akkanatti hin deemu babbareedeetiin nagadeetiin waan baheef jecha akka xumura qophii keenya wajjin tura mana rifeensaa kanatti jechuudha yeroo gabaabaa dhuftaniitiin akka asitti sirreeffata warri naannoo kanaa jettan jechuudha mana miidhaginaa jechuudha mana rifeensa itti sirreessan mana miidhaginaatiin akka inni itti na sirreessine wajjumaan daawwadha.
Ashama harkafuun daawwattoota keenya akkuma argitan jechuudha reefi hoggaa seenu baay'ee fokkataa ture amma immoo sirriitti na bareechee jira jechuudha ni gartanii akkuma gartan mana miidhaginaa kana jechuudha kan argamu as magaalaa sanaa naannoo Shumeedatti argama. Kanaaf Oromoo magaalaa kana keessa jirtanii fi warri naannawa kana jirtan dhuftanii asitti miidhaguu dandeessan jechuudha. Akkuma ani bareedee jiru kanatti jechuudha. Dhuftanii isinis bareeduu dandeessanii. Manni miidhaginaa kun jechuudha. Ali Alex jedhama kanaaf dhuftanii tun asitti miidhaguu ni dandeessan isiniin jecha. Anis immoo karma qophii keenya jechuudha artistii Habib Wayyuutti dabarra. Sidamnani jedura sidamnani jedura sidamnani ijana marsa yosiyatu imimani yosiyatu Ashama harkafuun daawwattoota fi kabajamtoota keenya warri maatii Push 5 show jalatti argamtan hundi keessaniyyuu har'a akkuma argitan keessumaa haaraa qabadhee isiniin dhufee jira akkuma waadaa kana dura isinii galee isinis jechuudha gaafii garaagaraatii fi isas nu qopheessitanii namoonni na gaafatan hedduu keessa waan jirtaniif jecha isiniif jecha jechuudha artistii kabajamaa fi jaalatamaa Habib Wayyuu qabadhee isiniif dhufee jira mee dursa ka inni nagaa isinaa jedhu karma isaa isin dabarsaati. Akkam jirtan daawwattoota keenya nagaa fayyaa keessanii akkam jirtan akka dansaa jirra isin akkam jirtu isiniin jedhe. Hayyeega Habib keenya baga afeera keenya nu kabajjeetiin kan istiidiyoo keenyaa dhuftee isin jedha. Isinillee baga kabajaadhaan gara istiidiyoo keessanitti na waamtanii isiniin jedhe. Tole ka Habib keenya baga asitti nagaan dhufteellee isin jennee jirra. Mee daawwattoota keenya warreen yeroo hedduu jechuudha Habib eessa jira Habib maal jiru gaa osoo hin argin yeroo dheeraa nutti fudhatee jira. Warra jedheetiin jaalalaa fi sanbiras daree warra si dinqisiifatuuf mee ati asirratti dhufiinsi kee kun mee isaaniif maal dhaamtalleedha. Isaan fuulduratti dhufteetiin immoo yaada kennachuu keetis immoo mee maaltu sitti dhagahama? Warra na iyyafataa turee fi hedduu galatoomaa jedhaanii na yaadattanii eessa badee jechuun namni nama ofiitii nama kiyya jennaan nama barbaada osoo nama kiyya jechuu baate nama barbaadu isaaniin galatoomaa ulfaadhaa jedhaanii kan nu bachiises kan nu dhabamsiises akka jireenyaati biyya keenya san keessa jiraachuun namuu ni beeka kan biyyarraa nu baase saba keenyaa dalayna jenneen dhaamsa dabarsinaaf waa barsiifnaaf aadaa duudhaa wal garsiifnaa wal barsiifnaa kan jedhu hawaasaan akka waliin qunnamnu artistoota hedduun mana keessatti oggoramanii illaa ammaatitti kan taa'aa jirantu jira. Isa kana rooroon hidhaan dararaan tumaan nutti jabaattee jennaan yeroo sanatti waa'ee laga Abbaayii yeroo Amiin Hussein fakkeenyaaf boondaa bitachuu irra boombii bitachuu wayya yeroo jedhesanii yeroo sanaanis ukkaanfamee ture akkasuma akka carraa ta'ee nama ta'een namoota hedduu waan qabuuf isaaniif galata galchaa mana hidhaa keessaa bahee anis yeroo lammataa isaan na barbaadan baqadhee biyya baqaatee nama biyya sana jira jechuudha biyya Yaman magaalaa sanaa keessa jira kanatu na balleessee isinii jechuu barbaada isin immoo na barbaadanii istiidiyoo keessan na waamtanii hawaasa kiyyaan akka waliin qunnamu maaliif akka badee akkan ibsatu na affeeruu keessanii galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedhe. Okay, galatoomaan barbaachisu nuti dirqama keenya waan taaneef waan daawwattoonni keenya nu gaafate dirqama barbaanetiin isaan biraan ga'uu qabna waan ta'eef dirqama Oromummaa ba'aa jira malee waan biraatiin miti. Mee dursa ka Habib Wayyuu gaafii wayiitu jira asirra jechuudha. Karuma gaafii booda immoo mudannoo keettis uummata keettis ni ibsita jedhee abdiin qaba. Gaafii tokkoffaan culullee miidiyaa irraa akkasii dhiyaate jechuudha. Culullee miidiyaa maal jedha? Maaltu karaa aartistitti si kakaasee si seensisee siin jedha. Mee ati immoo culullee miidiyaadha maal jettaan? Aartiin uumamaan ni beeka kennaa uumamaati. Jalqabuma rabbi sii kenna. Kaan immoo ani gara aartii kana dhufe kennamarraa ka eegalee mana barumsaa elementarii yoo baradhu irraa eegalee walaloo diraamaa dalaguu wanni akkasii saniin ture. Achi booda yeroo elementarii sanis durataa gumii afaan Oromoo ture. Achirraa kan ba'es gara haayaskuuliitti yeroo dhufus durataa gumii afaan Oromoo ture. Achumarraan osuma deddeemuu aadaa turizimiin godina Arsii beeksisa baase.
beeksisa yoo baasu beeksisni kun diraamaa fi shubbistoota akkas barbaadanii isa sanii naqee gara diraamaatiin bara 1996 akka Itoophiyaatti beeksisanii galmaa'ee diraamaadhaan dabree achi booda ani weellisa jedhee maqaa kiyya keessan turre osuma diraamaa san daddalagu achumaan gara aartiitti leenjisaa keenya tokko jira. Osuma ani sagalee weellisuu fedha. Inni immoo akka weellisuu fedhu ani maaliif diraamaa fi shubbisaan bakka san seena beeta. Yeroo kanatti yeroo ani yoo inni hin jirre ani ijoollee maayyoonnoo piyaanoo naadhaa deemee sagalee taphata. Yoo natti dhufe na jeeqaa ture leenjisaan keenya sun. Habiib waayyuu sagalee qabu. Waan naa jedhu jira achirratti mee waan kudhame waan himuufi booda itti deebi'a muddannoo. Gaaffii lammaffaan Rahmaa Guyyee jedha. Dhiibati ijoollee eessatti jedha gaaffiin tokkoffaan. Gaaffiin lammaffaan immoo urga biyyaa baatee waggaa meeqa jedha. Gaaffii sadaffaa mudannoo yoo si mudate mudannoo akkam si mudateeti biyya ormaa keessatti mudannoon si mudatee beekaa jechuu barbaaddeeti. Kanaaf mee dursaaf Habiib eessatti dhalattee gaaffii kana osoo deebisteeti? Ani kan dhaladhe godina Arsii aanaa Leemuu Bilbiloo ganda hojii Caffaa yookaan Tulluu Odaraa jedhaniini achitti dhaladhee kan itti guddadhe aanaa Digaluuf Xiyyoo ganda Tulluu Qixxee naannoo Lolee jedhama. Mana barumsaa Loleetti baradhees Lolee Oofiitti. Okay, maal jettee isirra Tulluu Odaraa maal jettee isirra kaawwala? Arsii yoo weelliftu yoo amma fuudharraa amaammata ittiin kala fuudhanii yoo galan waa jedhanii seekara beektaa? Nyaata badda dhiiroo kamaanii maalii jedhanii kasangaa wadaraa jedhan. Wadala jechuun waan guddaa wayii. Wadala jechuun waan fufurdaa. Fakkeenyaaf wadala harree yoo kan jennu taate wadalli harree kun kan jiddu kan dargaggoome jechuudha. Kan dargaggoome kaama takka yoo waan feeta jambii beekaa ni fe'atan. Jambii jechuun lama gamaa gamana kakkaa'ame jechuudha. Lama gamaa gamana kaanii qamadii yoo itti fe'an jidduullee kaaya. Inni kun jambii jedhama. Isa san yoo rakeetti fiiga malee gadi dhaabatu. Warra sangaa wadalaa jedhan. Sangaa wadalaa sanii tulluu wadalaa jedhanii. Sangatu fufurdaadha beekaa biyyi keenya biyya Loleetti. An tulluu wadalaa sanii dhale. Amma immoo hojii Caffaa jedhanii. Tole galatoomii gaaffii wal fakkaatu sabboontu asii ba'aa jedha. Eessatti dhalatteen suni gaaffii deebistee jirta. Gara muuziqaa hoo maaltu si fidee sanis deebisteerta. Gaaffiin lammaffaan osoo birri miliyoona 100 sii kennina abiyyiin deeggari jedhanii akkam gootaa gaaffii ajaa'ibaatu. Anis asumarratti gaaffii sii dabalu osoo akkas taatee ati akkam goota? Ani maalis fakkaate kaayoon kaayoodhaa maallaqni maallaqa. Yoo naa kennan ni fudhadha. Garuu immoo isan deeggaru. Maaliif fudhatta hojjettan? Maallaqni guurame sun abiyyi kiis ofiitiin ba'a. Kaayoo faabboo kiyyarraa fuudhe, obboleeyya kiyyarraa fuudhe, kadachii keenyarraa gibiraaf jecha fuudhe. Maallaqicha fudhadhee isa immoo hin deeggaru. Maaliif hin deeggarre beekaa? Uummanni Oromoo miliyoona kana caala. Kaayoo uummata Oromoo miliyoona kana caala. Kaayoon hayyoonnii fi warroonni gootota ta'an qaqqaaliiwwan miliyoona kana caalantu uumate. Waan kanaaf hin fuudhu. Kanaafuu gaaffiin kun sabboontuun arsituun waan isin si gaafatteef naaf gala. Maaliif yoo jette yeroo ammaa kana jechuudha artistoonni teenya harki hedduun maallaqa fudhataniitiin gara isaa deebi'anii sirba isa deeggaru sirbaa jiranii. Haka uummata Oromoo ka dhiini uummata Oromoo ka jigaa jiru deebisaniitiin dhoksaa jiranii jechuudha. Saniif amma atis akkuma isaanii san maallaqa san fudhattee deeggartamoo hin deeggartuudha amma gaaffiin isaan si gaafataniif malee yookiin ilaalcha biraa si qabaataniif miti. Kanaaf akkuma waliin dhageenya fi bu'aa maallaqa osoo naa kennan ni fudhadha. Laakiin immoo isan deeggaruu jedhee jira. Kuni dhugaa isaati. Maaliif eenyummaan kamuu ni godhaa jechuudha. Maallaqa fudhachuun maallaqni sun bahu jechuudha. Uummatuma keenya irraa ba'a waan ta'eef. Kanaaf gaaffiin isaan si gaafatan dhimma waa'ee artistootaa san irratti. Mi'a ta'u fakkeenya artistoonni keenya yeroo ammaa kana jechuudha fakkeenya 70,000 fudhatanii osoo maallaqa guddaa fudhatanii akkasii 700,000 fudhatanii miliyoona takkaa hin geenye beeku.
fudhataniitiin sirba isaaf baasaa jiranii osoo carraan akkasii si mudatanii ati mootummaa kanaaf sirba ni baastaa mee akkamitti yaadate akka gara heddiitti sirbuun sirbama yoo sirban immoo fakkeenya kan godhu saaliyaan waan hamaa sirbita jedhee yaadu akka kiyyatti garuu waan takka qofa isii komadheera maallaqa fudhatte haa fudhattu qabeenya maatiiti qabeenya warraati qabeenya shanyii isiiti isiin achi keessatti har'a barnamni keenya qawaa addaan hin baafattetu jira artistootuma ta'ee qaamolee ta'e tokko kan addaan hin baafattetu jira dhiifama wajjin bakka kanatti akkana fakkaatetti jedhaan fakkeenyaaf abiyyi har'a yoo juntaa wallol yookaan warra Tigraay sanii wallol barkaayoo warra angaawotaatti wallolee malee sadichi Tigraay sun bar abiyyi wali dolle si gadaami maaliif jedhe beektaa saaliyaan sirba sirbite kana hunda sirbitee sabaaf sablammoota hanga ta'e Tigraay maaliif keessaa hambi suni gaafii kiyyaas kee qofaa miti maaliif wanti isiin hambiftuuf eeyyo warri habashootaa kun sirna naaxanyaa kan jennu sun warra damee habashootaa kan keessaa kataan sirni naaxanyaa kan jedhamu kanatti nu miidhe malee fakkeenyaaf Minilik Haayile Sillaasee yoo fudhanne mootummoota jalqabarraa hanga abiyyiin gahanitti yoo fudhanne sirna isaanii nu miidhe malee sabni isaan kun keessaa bahanii ittiin bulchaa turan nu miidhe ammas saaliyaa waan san irratti sirrii miti kun yoo fudhanne artistoonni maallaqa fudhatanii akkuma miiliyoona fudhatee jira akkuma 60 akkuma 70 jira maal kun qabaa fudhatanii kun immoo maaliif fakkaate isaan kana keessaa nuti hin beekna seenaa beekna dhageenyee manguddoota hayyoota eenyu akka ta'e qo'achaati ka as geenne lafatti miti weellistoota kana keessaa warra harka dhiigaatu jira warra waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti maal akka isaan dalagaa turan harka keessaa qabdi gariin jedhe Umar Suleemaan bakka waa argee jedhe Umar Suleemaan weellistoota kana keessaa iyyuu eebbisaa nama akka keessaa qabu jira beektan kana seenaa kenna yeroof kenna humanity kaayoon aartii hin bitamu hin gurguramu hin jijjiiramu jechuun saba isaa irraa kanaafuu maallaqa fudhachuu waan tokko ani waan na bitus waan na jijjiirus hin jiru jechuudha. Tole yaaliin keenya gara doomisiin jecha dhugaa keessatti saaliyaa asitti kana dura gaafuma siin gadhiiste dhaareen ture sabaa fi sablammoota hedduu faarsisee jirti. Maaliif isin kun jechuudha saba keessaa dhalattee saba Oromoo haa taatu malee sabummaan kamuu yoo kajuu gorfamu taate akka seera aartistitti saba kamuyyuu bakka buutee jechuudha mirga saba sanii falmachuun dirqama. Kanaaf isinleen akkanatti fakkaatutti karuma mootummaa gordeetiin saba Tigraay akka sirbine kataate kara kanatti osoo isinleen sirreessitee asumaan saaliyaa ta'inna baay'ee si jaalannaa si qabanyalleedha waan akkanaa kanarraa osoo xiqqisha osoo sirrooftee abdiin qabna. Kara gaafii biraatti yoo deebine sirba yeroo awwaalaatti taphatte sirba eenyutiin eegalte sirbuma kanaayyuu kara aartistiitti yoo seentu sirba eenyutti fakkeenya sii ta'e sirba eenyuu laatte jechuudha kara aartistiitti seente yeroo duraatti immoo sirba ati jechuudha wanta garagaraa irratti walgahii garagaraa irratti taphataa turte sirba eenyuti gaafii lammataa immoo achuma irratti jechuudha sirbi kee yeroo awwaalaatti sirbite sirba maal jedhu mi'asmaan ummata keenya biraan nuuf ga'e. Sirboonni ani dhaggeeffachaa ture sirboota akka Alii Birraa hedduminaan kan dhaggeeffadhu Daadhii Mokonnin beeka akkasumas Daawit sirriitti dhaggeeffadha sirboota kanneen kan fakkeenya godhu akkasuma Adam Haruun Umar Suleemaan immoo Qaadhiisi qaba kanneen dhaggeeffachaa ta'e kan dhufu. Okay, sirba san keessa tokko xiqqishoon jechuu dandeessa? Sagalii takka fakkeenya nu kaa'uu dandeessa? Kan eenyu keessaa? Fakkeenya ni Adam Haruun osoo naa sirbitee tura maaliif hojii fakkeenya bichuu baay'ee ka adinaa. Salaama naa jeen keenya juusan osoo isa naa sirbitee baay'ee natti tura. Michuu baay'een qabaa lixa biiftuutirraa dhaamsa koo gahiini Oromoota maraa yoo lubbuun jiraanne turruunlee wal garraa
Hamsa koo gahini Oromoo tamaran daran dan daran dadadan 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 dadadan. Oke, galatoomi abid keenya anis sirba kana waa malee filadhe yeroo tokko yoggaa simbira argee jedhu dhaamsa itti dhaammachuu faayaala anis akkuma kee biyya baqaa kana keessa jira waan ta'eef yoggaa simbiroota argee osoo dhaamsa itti dhaametiin firoota fi hiriyoota kiyyaa fi warreen dachee Oromiyaa irra jira hundaanuu osoo biraan naagee jedhee abdiin qabaa ture saniif sirbisiin jedhe malee waan biraatiin miti. Oke, asuma kara gaafii biraa deebinaa mee haa ta'u sirba kee kan yeroo awwaalaatti karaa ummata biraan geettetti akka inni qilleensa irra oolu kataasiste sirba isa kan inni sirboota kee keessa. Achumarratti jechuudha ka qilleensa irraa dhoojitee fi albaama kee keessa ammoo sirba sirriitti jaalatu keetuma ta'ee kan sirriitti jaalatu qaba. Sorry. Ayyee. Sirba ittiin ga'e keessaa kan jaaladhus sorry dha. Sorry Oromoota dhugaa aannan loonii kan jedhu sani. Sirbi ati yeroo awwaalaatti qilleensa irra oolchitee isaa kan jaalattu illee isaa jechuudha. Tole sorry jechuun kun afaan Ingiliffaatiin natti fakkaate yeroo baay'ee yoo hiiku akkamitti tamee afaan Ingiliffaatiin natti fakkaate fakkeenya osoo karaa deemtu nama tokkotti qabuutu taate sorry jettee ifaa bira tarta mee kanaafuu akkamitti hiiteeti. Inni kun maal fakkaate Oromoon jecha baay'ee danuu ta'e qaba beektaa. Jechi sorry jedhu kun namni hedduun na gaafataa turanii keessaan kan na gaafatan kan bilbilaan na gaafatanis kaan gammaatu namaaf hin galintu jira. Jechi kun jecha afaan Oromooti. Sorry jechuun maadallaf kan afaan warra alagaatiin jaansan. Warra ollaatiin. Warra ollaatiin jaansanii. Inni kun sorry. Fakkeenyaaf abbaan eebalu sangaa akka gaariitti sooree maallaqa gaariitti gurguratee bara. Ammas dhaltii yoo sooran malee aannan hin bahu. Soorteeti ka aannan elmattu jechuudha. Sangaan soorteeti ka ati maallaqa tan nyaachisii jechuudha. Nyaachisi. Kennii fi nyaachisii jechuudha. Isa kana eegan isaa. Okay, gara toomisi jechaatiin mee amma karaa xumuraati irrallee gahaa jirra. Mee mudannoo yeroo bara sirbaa sana keessa wanti si mudate maaltu jira? Achirraan nu eegaltee jechuudha. Karaa gaafii biraatti deebina. Mee mudannoo bara sirbaa sana keessa wanti si mudate? Waan ati yeroo kamuu hin dagan keessa mee maali mudannoo kee yeroo saniitti? Mudannoon kiyyaa inni gurguddaan tokko sirbuma kanaa akkanaa itti seenee sirba kanatti naqadhu kan na godhe fakkeenyaaf yeroo shaakalu si tuqee ture yoo ani sagalee maayikii fudhadhee sagalee ani sirbu leenjisichi kenna adaa inni sirbicha kana jaalatee jira beektaa sirba weellisu kana sirbichi ani itti weellisu kuni kan itti shaakalu kuni isinii jedha jedhee yaada gabaalee laaga mukiin dallawaa maashiitiyya yaada gabaalee laaga mukiin dallawaa sitti na kaasee akka walii arrawaa maashiitiyya sitti na kaasee akka walii arrawaa badaa magaala makaa badaa magaala makaa akkana jedhee kan weellisu. Sirbi kun sirba aadaa Arsiiti jechuudha. Ilmi sirba aadaa Arsii ta'ee akka Battuulaa jedhamee kan taphatamu Baalee keessatti bal'inaan taphatama Arsii Baalee keessatti. Innichi sirbicha kana fudhachuu fedha. Habiib Waayyuu sagalee qabu jedha akka dubartiin aanjeetii maayikiin harkaa buta beeku. Namichi ajaa'iba wayiiti kan leenjisaan kenna kun maqaa isaa dhahuun barbaadu. Achi booda anis dubbiin tanaa sagaleen akka dubartiin ka jedhu bosona seenu. Bokaan jedhanii sagalee dalaguudha. Dhugaa rabbii sii himaami obboleettii yoo wajjin ta'a mana kireeffadhee halkan keessaa sa'a 7tti gaafa ka'ee ala bahee ulaa banadhee jechuudha. Yuunifoormii fudhadhee bosonatu jira naannoo aantinatti yaanii mana barumsaa natti baradhe sanii achiin duuba bosonatu jira. Bosona san seenee shaakalee ganama mana barumsaatti deebi'a. Ciree jedhoo nyaatin jechuudha. Sa'a 7tti ala bahee yoo jedhu yuusicha waraabessaa dhagahee ji'a beeku. Ini guyyaa makara fakkaata. Tokko mudannoon kana. Inni lammataa osuma achi deddeebi'ee bosona kana keessatti ganama shaakalu guyyaan boqonnaadha. Guyyaa sanbata xiqqaati. Ganama sudiin ka'ee sa'a 12 otoo hin ta'in bosona keessa seenee waraqaa walaloo ofirraa qaba.
shaakalee yoo deebi'u akkam beektaa achi keessatti waa'ee adda bilisummaa kanatti aangoo xiqqoo qaqqabnaa yeroo sanii ijoollee akka nama sadiitiin hiriyoota jajjaboo jiranii mucayyoon akkan jetti hooggantuu teena jira amma maqaa isii dhabuun barbaadu. Isirraa dhaamsa fudhannee Keeniyaarraa dhufanii kan barsiisaa turanii achi booda waraqaa magaalaa keessa raabsinee achumaan bosona san seenaa yoo achi gad deemu in fiigan deebiita suuta deemuun beeku laa asii tuttuuma fiiga yamanii faana laatte asitti biyya baqaa kana keessatti yeroo tokko fiiguu jaalata. Aadaa basaastuu jisanii siivilii uffateeti kararra taa'ee na laalu jira. Sirri namichi waan na laala jedheetuma isuma laalaa of duuba miillataatuma fiigan. Fiigee sadaka ijoollee hiriyoota xiyyaarra dhaqa. Yoo dhaqu poolisii waamateetuma achuma dhaquudhaan. Isatu waraqaa akkana godhee waraqaa bittinnaa'ee kana kiisa qabatee jira isa kiisaa fuudhee jechuudha. Achi booda rarraasanii mana laal akkasumas rarraasanii poolisiin fuudhanii makiinuma keessa na darbatan. Bar sagaltamii jaha akka Itoophiyaatti sagaltamii jaha gara torbaanitti yeroo filannoo dhibee yeroo amma eessa aadaa turizimii leenji'aa jira asiin immoo sagalee kiyya shaakalaa jira sagaltamii torbatti ce'uuf deemnaa siigalee achi booda bulii 40 mana hidhaa keessatti achi keessa tumaa kaarabbii kee gaafatu waraqaa kana baasii hiriyyoo dhiqee kamii mudannoo kanatu na mudatee jedhu. Tole mudannoo baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Asirratti jechuudha leenjistoonni jechuudha yeroo ammaa kanas ijoolleen ijoollee warra akka qalleeyyitu waa'ee aartii kana jechuudha sagalee ofii kana sagalee saba isaanii ta'aniitiin saba isaanii bakka bu'aniitiin isaaniif bakka bu'aniitiin sagalee kana dhageessanii jechuudha. Mee warra akka ammaree jechuudha itti gaafatamaa kee kana ka sagaleen kee hin taane jedhee sirba kee fudhachuu deemu kanaaf mee dhaamsa itti dhaamtu maaltu jira hedduutu jira warra kanaa kun mee warra akkasii kanaaf dhaamsa akkamii maal dhaamsisaa? Inni kun maal fakkaate dadhabbina kaa hin beekte osoo dadhabbina qabaachuu baatee hubannoo qabaatee namaanuu walaloo naa kennaa hojii dhabbaa feesii kenna beeka. Ammas yeroo gara sirbaa kana dhuftutti yeroo akka ammaa kanaa miti amma yeroo artistoonni waliin dhufanii waliin mari'atanii sirba naa laalii jedhanii walii ilaalanii ture yeroo kenna sanitti baay'ee ulfaata. Maaliif yoo ati xiqqoo walalootti guddiftee yooma san dhaqsi jalaa godheetuma ofumaa gabaarra oolfata yoo horii qabaate jechuudha. Fakkeenyaaf leenjisaan kenna kuni ijoollee fakkeenyaaf waliin leenji'aa turre jira. Warra inni sirba jalaa fudhatee jira fakkeenyaaf Kadir Shibirree akkasuma immoo Ibrahim Muhammad. Ijoollee kanneen jalaa fudhatee hanga istiidiyoo deemanii walii mataa turan. Kunillee hojjetee fide kunillee hojjetee fide. Kabira fidan mana muuziqaa Habashaa ka Fiqaaduu tokko isa kana fidan kuni kun kami mucaan kun istiidiyoo bira dhaqee jira muuziqaa irraa fudhatanii jira Ibrahim Muhammadi kun immoo fidee gubbaayyoo inni kennu asirratti dubbii wal qabatee namichi immoo durataa hin dibu jiwaani asirratti balaan bu'ee viidiyoo kana guutumatti seewwanna sirbicha kana kan inni hojjetee fide kana irraa haqanii tura kana hundatu jira jechuudha. Isa kanaaf yeroo ammaa akkasii miti hedduu bareedaadha amma artistoonni waliin dhufanii waliin dalaganii walaloo walii kennanii arginaa garuu immoo waan tokko wanta tokkotu jira keessattuu namni keenya kan biyya keenyaa kun furdinnaa fi qal'ina uffataa fi gabaabinaa dheerinaa wal madaalan beeka yoo ati waa qabaatte yoo ati harkaan qabaachuu iyyuu baattee nama qabaatte nama sanii si kabaja amma hedduu na dhagama hin beeka ijoollee fakkeenyaaf Ibrahim Muhammad yoo fudhatte mucaa fakkeenya fudhadhu keessaa tokko hiriyyaa keessatti eenyaan beeku keessaa jechuudha. Walaloo gara dhibbaa fi wayii ol gara dhibba lamaa akka dhiyaatu artistootaa kennee jira. Fakkeenya yoo fudhatte artistoota maqaa dhahuus danda'a. Kan walaloo fudhatanii aadaa fudhatanii sirba fudhatanii waa hunda isarraa fudhatanii maqaa ofiitiin kadhabatan. Kana fa'aatu jira bee. Fakkeenyaaf Kadiijaa fudhadhu. Sirba tirri'iisan Ibraahimtu waa hunda dalage. Tarii ispoonsaraa haa qindeessanii beeku Kadiijaa maallaqa sanaa baastuun beeku Ibraahim Muhammad ka isa wajjin dalage. Isiin garuu badhaasa ittiin fudhatte. Haqni maaliif dhokama? Aartii keessatti kuni qaanii fakkeenyaaf akka fudhadhu keessaa tokko isa kana jechuudha. Amma Kadiijaa balaaleffachuu odoo hin taane kan Kadiijaa fakkaatan kan mucaa kanarra dalagaan hedduu beekan.
Fakkeenyaaf nama isa dhaheetu jira. Maaliif sirba irraa fudhatee artistii beekamaa ta'ee walaloof yeedalloof walaloo irraa fudhatee deebi'ee immoo maqaa ofiitiin kataba ta'anatti baasee jee kan fudhate Ibraahim maal yoo dhugaa lafa kaan maal ta'a? Namicha kana immoo hoo Ibraahim Muhammad kan wanti kun hin cimsa malee laa humna ta'aa paaworii kennaa malee hamilee isaa waan duubatti deebisu. Innis akka jabaatee burgal magamu asumaan jajjabina isaaf hawaa akka inni cimu bor mul'ata gaarii akka inni qabaatu artistoonni keenya immoo waan taatee nama isin cinaa dhaabbate yaadaanis waa hundaanuu akka galateeffatan akka haqaa lafa keessan jaanis asumaan dhaamsa dabarsaa. Oke, galatoomii asirratti jechuudha anis dhaamsa dabarsuu barbaadu dhugaa keetii jechuudha. Warreen walaloo fi yeedaloo nama biraa fudhatanii jechuudha. Osoo maqaa isaa tokko irratti hin barreessin ofii keessanii gadhiifatanii maqaa keessanii gadhiistan hedduutu jira. Kuni baay'ee waan nama dabbaruudha. Maaliif waan fedhes yoo ta'e anan fakkeenya jechuudha nam tokko diraamaa tokko yoo naa kennitin diraamaa san yoo kadalagatu taate dirqama eenyu akka barreessu diraamaa san barreessan eenyu akka ta'e dirqama barreessuu qaba. Maaliif yoo ta'e isatu naa kenne waan ta'eef yaada san. Barreessan ebalu jedhee gulaalallee ebaluun akka ta'e san biratti immoo taateewwan illee eenyu akka ta'e barreessuun dirqama kiyya. Kanaaf isinis jechuudha warreen walaloo fi yeedaloo isiniif kennanii osoo maqaa isaanii hin tuqin bira dartan booda seenaa isin gaafata. Amma seenaan isin gaafataa jiru kanatti kanaaf waan isinirraa barbaachisu miti. Maaliif maqaa namaa isaa yoo dhooftan wanni isinirraa hidhatu tokko hin jiru jechuudha. Mee warra Habashaa jala seenatti ilaala. Maqaa isaanii tokko tokko wal baataniitiin wal barreessan. Nuti immoo Oromoo wal tuffanna waan ta'eef kabara walaloo fi yeedaloo sana irraa fudhattanii jettan booda deebistanii isuma tuffattan kun waan isinirraa barbaachisu miti. Tole Habiib keenya karaa xumuraatitti osuma deemnu urga biyya baate waggaa meeqa biyya namaa kana keessatti hoo mee mudannoo tokko kan hin deeganne tokko nuufii miti karaa goola buusitti deemna. Erga biyyaa bahe yeroo mallas bahe sani beektaa yeroo mallas ana biyyarraa baasee achumaan kutee rakkoo isan deebisiniiti. Inni hin deemu. Amma gara waggaa 9 akka 10tiif deema. Erga biyyarraa bahe. Tole erga biyyaa baqaa kana dhuftee mudannoo tasuma hin deeganne jettee ati yaaddu mee mudannoo akka? Yeroo baadiyyaa ture beektaa akkuma baheen baharaas baheeti oorruu nageessini dalagee jedhanii jimaatu jira beektaa oorruu jimaatu jira. Amma bira na fidanii kan takkaa biyya sanitti beektaa qonna illee yoo ta'e xiqqoo boqqota malee hedduu qotee hin beeku. Amma silaa karaa waa daddalaguu waan hafnee miree amma ijoollee gara itti deemuun beeku ijoolleen keenya fuuldura hin jirti magaalaa sanaa jirti achirraa fageenyaa miti hanga ijoollee san akka dhutti jedheeti oorruu deemee ijoollee oorruu nageessaniiti dalaginaan jedhanii amma namichi deemeeti akka godhinaan jedhanii beeku matiiraa baasinaan jedheti matiiraa jedhanii tokko xinqisha jedhanii xinqisha jechuun kun afaan arabiitiin qotuu jechuudha. Itti kotokotuu kan jennuun san. Anwaan dhaga'ee waan akka. Itti haadhuu san jechuudha. Jimaan dhedheerattee jirti beektee irraa guuraa geesse. Kun immoo matiiraa jedhama. Matiiraa jechuun kun bishaan obaasanii beektee bishaan laayina bishaan jiru. Boo'ii baasuu kanatti. Boo'ii baasuu kanatti bo'oo tolchitaa fi isaan matiiraa kana naan jedhan. Ani waan qofuran seeti waan kotokotan seeka itti jedhee jimaa kan irraa lafatti afaa waliin guutumatti. Haa jima maantu maal irraa duduutti jedhe. Hedduullee qabu beekan. Fuudhee kana bareedee qofa afaan kaachatuma. Yeroo amma sa'aatii 3 achi nageessanii sa'a 5 yoo ta'u harki kiyya kun guutuun buqqachaa'ee asirraa gubbarratti na bahe. Kun kaa ciraane jimaadhaa kaa jimaa nagana dheerata. Waan kanan na mul'ata. Tole Habiib mee waan si gaafachuu hin daganne keessaa maal akka si gaafachuu fedhu beektaa yeroo biyya jirtu jechuudha. Walgahii tokko tokko irratti hoggaa hirmaattu boodaa gurguddaa irratti hirmaattee hoggaa sirbitu poolisaan eegamaa turte san keessaa baatetiin erga biyya namaa kana dhufteetiin uummata Oromoo fi saboota hedduutu jira biyya kana saba Itoophiyaa hundatu as keessa jira. Mee uummata kana keessatti yoo dhufe uummanni akkamitti ija akkamitti ilaalaa turan si'oo maal sitti dhagahame hojii xiqqoolee itti gabbuutee yoggaa dalaganii kana keessatti mee wanni sitti dhagahamu keessatti wanni sitti dhagahamu gammachuus haa ta'u gaddas mee wanni sitti dhagahamu uummata keessa osoo ibsite maaliif nam tokko tokko bootaa guddaadhaan gadi bu'ee jechuudha akka jalaa ta'e bootaa xiqqaatti hoggaa gadi bu'u yeroo tokko tokko immoo biyya ofii akka gammachuudhaan jiraatu tokko biyya baqaa kana yoo deemitiin haalli jijjiiramaa ta'e mee jireenya kana keessatti wanni sitti dhagahamu fi wanni barumsitee maaltu jira? Wanti barnoota naa ta'e waan hedduu jira. Maaliif
Oromoo yoo jettu beektaa waa jetti akka cabanitti hokkolanii jiran. Ammas maaliif biyya dhaqe fakkaata jedha. Waan wayii akkasii jedhan. Maali beektaa biyya kiyya itti deebi'a hawaasa kiyyas itti deebi'a abdii itti qaba jechuudha. Baqachuun na duuba hedduu baqatanii waan na fuuldura jiraniif waan gaddu takka hin qabu. Bahuu garuu gadduun kiyya na fuudhee keessa kiyya. Fuuldurri kiyya ifa godhadheeti. Ammas weellistoota hedduu as dhufan beekte. Weellistoonni hedduu as dhufan ani nama kanaatii waa kanaan dalagu waan jedhutu jira. Nama hedduu arge kaasii amma na biraa deebi'aatti jira. Kaasirraa tarii biyya biraa deemanis jiraachuu mala. Ani akka dhufeen Oromtoota as keessa jiran, baqattoota as keessa jiran laalee arkee maal akka dalagan adda baafadhee anis dalagama isaanii sanitti seera. Maaliif beekte? Ati hin jiraadhee boru nama tahaa yoo jette akka jirtu sanitti nama jirtu sanitti biyya jirtu sanii wal fakkaattee jiraattee nama ta'uu. Akkasii fuuldura kiyya ifa godhadhee Oromiyaattis ni deebi'a jedhee abdii rabbiitiin bifa kanaan jira jechuudha gammachuu jedhama. Tole erga biyya kana dhuftes sirboota dhiisteen turre hojjetaa tumaan turte sirba tokkos yeroo dhiyoo ture eebbisiistee turte. Mee kanaafuu ammas hojii aartiitti jirtamoo keessaa utaalta jirtamoo mee maalirra jirta amma yoo silaalee jiru beektee urga sirba san gadhiisteen booda sirba biraa yoo dalagaa jiraatte laakiin hin beeku na dhoysite karaa aartii biraa seenteetiin diraamaa fi waan garaagaraa dalagaa jirta. Mee asirratti sirba itti hojjetaa jirtamoo mee maalirra jirta? Biyya Yaman kana keessatti beektaa haalli hedduu siin mijaa'u akkuma reef jenne san biyyattiillee biyya lolaatii haalli jirullee yoo adaalee jirree ilmaan guddisuu hojii amma ilmoos horannee jirra ilmaan guddisuu hojii hedduu si rakkisa. Ammaa fi Yaman kana keessatti sirba dhaabee jira. Garuu aartiin hin dhiisu hojjettillee sin dhiisu kunoo yoo amma sirba dhaabes diraamaa dalagu jirra. Yeroo fi sassaaddaan dhaabee ture haala mijatu naa dhabeefi amma inshaallah rabbi jedhee diraamichas itti fufnaa aartiin hin dhaabbattu jechuu barbaadee itti fufuman jedhe. Tole gaafii ani asirratti akka carraa ta'e osoo allaalaa jira akka carraa yeroo naan gadhu didee bira kutee ofii keetti kaastee natti deebiste maatii horadhee jira naan jedhaa jirta namni wayii gaafii na gaafatee Habiib haadha manaa qabaa jedhanii na gaafatanii turanii. Ani akka carraa ta'e yeroo waan xiqqishuu natti gabaabbateef jecha irra utaalee ture. Mee kanaafuu haadha manaa ni qabda? Haadha manaa. Kanaafuu maatii soortee jirta warri gaafii isin na gaafatan kun asumaan dhagaadha. Haadha manas ni qaba maatii sooree jira. Tole mee maatii kee ijoolles ni qabda mee maatii kee maqaa osoo nuuf himtee ijoolles maqaa isaanii osoo nuuf fo'amte. Maatis maqaan? Dirqama deemuu qabda. Egaa maatiin haati warraa kiyya Misraa Murataa Baasaa jedhamti. Ijoolleen kiyya immoo tan hangafaa dubartii lama qaba. Tan hangafaa Feeneet Habiib jedhamti. Barbaaddanii jechuudha. Feeneet. Ayyee. Tan lammaffaa immoo Habiibaa jedhamti. Habiibaa maqaa keetii walitti hin dhufne? Waan of jaalladhuuf isiillee jaallateetti baase. Tole baay'ee waan nama gammachiisudha. Rabbiin umurii si haa dheeressu, Rabbiin si haa guddisu, qaba akka geeddu Rabbi si haa taasisu. Tole asimammee sirba jaalatamaa keenya jaalatamaa fi kabajamaa keenya artist Haacaaluu Hundeessaa sirba tokko osoo nuti sirbite. Sirba Haacaaluu Hundeessaa moo? Sirba Haacaaluu kanatu na sirbisiisuu baatte beektaa sirbuu miti isuma hanga ammaatitti obsee dhaggeeffachuu hin dandeenye. Sirba isaa kana biratti banamuu hin fedhu beektaa. Isa keessa xiyyaatti natti dhabe. Nin beekaa akka ati yeroo sirba Haacaaluu Hundeessaa yoggaa banan yoggaa hundaa yoo akka ati baay'istee keessi gaddus akka ati bantee dhaggeeffannes waan beekuuf kanaaf homaa miti Rabbiin biyya itti taasisuuti. Kanaaf kaamee jaalalmaa fi yaada isaa saniif sirba tokko osoo sagalee bara nuuf baaftee waan isaa buutaa isaa saniif qabdu jaalala isaaf qabdus osoo asumatti uummata keetiif ibsitee natti tola karaa xumuraati irra geenye jira. Oke jette tokkummaa 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 yaa ilmaan Oromoo tokkummaa 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 tokkummaa
yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Okay, Habib keenya galatoomii mee jaalala isaaf qabdus osoo xiqqoo isii irraa nu buuste namoonni artistoonni teenyas osoo fakkeenya akka isaa kana ta'anii san birattis jechuudha yaada xumuraa mee asumaan kennadhuuti karaa xumura keenya deema. Egaa jaalalli Haacaaluuf qabu hagana jedhee ibsuu hin danda'u. Inni siidaa yoomiyyuu hin jigne onnee kiyya keessaa fi onnee Oromtoota hunda keessaa qaba. Kaayoon isaa yaa Oromoo kaayoo inni isaa jigeef kan akka Haqqee Maaramee fa'aa akkasuma Eebbisaan fa'aa Yoosef Gammachuu fa'aa weellistoonni kee akkasumas hayyoonni gurguddoon kan achi guutee dhabnee kan jiraniif kan hin du'eef hin jiraa isaan beeyne ani hunda dura Haacaaluu fi Jawaar irraa namni hin hafa jedhee Oromtoonni hin hafan jedhanii hagaadhaatti sammuu kiyya keessatti yaadeen beeku. Garuu Oromoon yeroo ammaa kana keessattuu alaaf keessaan cal jechuun kun maaliif akka ta'e naaf galu dide. Sila diinumatti nu keessa seenee kan hunda addaan nutti neesse maaluma rakkoon tun. Yaa Oromoo keessallee alallee diyaaspooraanis wal tahaati. Hayyoota keenya kan mana hidhaa keessa jiran akka godhu yaa'an godhaa. Yeroo muraasaan booda iyyanii cal'isanii akkuma nuun jettu alagaan akkasuma taanee na fakkaata. Keessi keenya nu gubate waan taanu dhabne biyyi jiru biyya biraami biyya hamtuu keessa jira nuti. Kanaafuu akkatti jirru jirra. Yaa Oromoo nu iyyaa gabbahaati ka biyya keessaas ka biyya alaatis hin cal'isinaa jechuu barbaada. Tole galatoomii Habib keenya maqaa kiyyaa fi maqaa daawwattoota kiyyaan galata guddaa qabda. Afeerraa kiyyaa kabajamaa taateen jechuudha eeyyamamaa taateesitti argamu guddaa galatoomii siin jecha daawwattoota fi kabajamtoota keenya warreen maatii Kush 5 show jalatti argamtan hundi keessanii jechuudha. Har'a akkuma argitan artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa Habib Waayyoo asitti argamee jira. Yaada qabuuf isiniif himee jira. Sirba Haacaaluu Hundeessas asumaan isinii sirbee jira jechuudha tokkummaa keessan ammas akkuma itti dhufetti haa ta'u Habib keenya galatoomii si jira. Ayyoo faadha. Ayyoo faadha. Galatoomaa fayyaa.